Agartuu har'a barbaacha keenyaa fi karaa irratti yaa'anii jiran of eeggannoo godha. Hojii bira maal qabu? Kubata. Maal? Kubata. Kubata. Hitta kattan. Kubata. Ubiidhaan loo. Komanda, mati si muda diri dengan marah terus. Besok tiga kali macam. Marah ilmu kau nama minta meja mau masak. Video tadi ya orang wajinin karar radem, no polisi itu karar radem wegani. Kuno mereka ada makarar radem di sini. Rasasan tu mani, lepas lagi rok sini ini dua ni bicara sini sini be. Ani bakaden nak apa? Jawab ini ada tidak berbadu aja. Asim bakaden gam mana kalau tidak jalan tiga tu ecot. Mal kau ni ilmu kau. Mal gona ke umatnya rete akti babani gallo lala jirra pamame tiyar yoro bari ufta nidi minni sa didukana njada isani sida ka ilmako isan sigay padda garati sinde faddu kamitin barakana sigafa mal garati na defatar arra garati na defatte boru Oromiyaan bilisom video yete na wal tamo ada gotu da warega mani walim bute yayi nawa kuwan tawmi manuman golla godu walla del ya dainar me adat dudu biya wajini ribayre Paham tidak punya aduh, meninggal, paham itu. Itu ya, apa? Enyo, mari jalan. Sim, mucadi ke mana kan saya, basket. Mucadi mana kan saya nenjur. Bagasa, habis nak agam, pasir jalan basket. Mucadi yang itu kaputan ini sering nyacutan. Wan petan nak ada tu mucadi jadi mampu dah berbat. Entar tu, impas, jalan.
fi gabrummaa jirachuun kufu ture. Nuti uummata keenyatti Oromaa qixxeessatte nu jira. Numileedha hedduu irraame dhumaa biyyaaloodha. Malee gocha ilma namaa akkana hundaa qaba moo rabbuma guddate harka keessaa qaba maaloo na deebisaa ani gaafiin qaba moo jiruma gabrummaa akkana hundaa qaba huluudata jettee itti yaanne kana kasheen itti dhaamte jettee ni amaana olii gadin gorin garasii garana karatti itti yaa'ee hobolaan caraana ce'ee harkaa ba'ee gale gara mana harmeensaa gaafattee maal taate namana osoo itti himuu waan mudate kana hulaa itti marse waraabessi gaana fira fakkaatanii hulaa dhadha'anii isheen gadi baanaa rasaasa bananii maatii nama sadii walirra fixanii ummata dirmatee uleen caccabsanii akka lafaan kaafnee achi ari'anii reeffa guyyaa sadii aturra oolchan gochaasuu kanneessaa akka malee hamaa saba keenya irratti wanti raawwatamaa Udulosi qabee buloo hanga ammaa manaa gawwaamamee rasaasaan tumama biyya lafaarratti namni lubbuu darbee awwaara geeffama addunyaa hin jiru ummata Oromoo awwaalcha dhorkama maali kun dacheessi gudisee dirreen kun maaliif gaggeeffama hin boo'in abbaa ilmaa inni si jiraarsullee lammiin kan keessiif dhimma hin boo'in abbaa gootaa wal'aansoo godhi malee gochaan maal diina goota jabaaddu abbaa dhiiraa gumaa maatii kee baasuuf sabni si faana jira hin boonyu kaan hubaa boo'ichaan maaltu ta'a dhiira dhalaan ol kaa qabsoof gabbaa gumaan ummata keenya bilisummaadhaan ba'a hin boonyu kaan hubaa boo'ichaan maaltu ta'a dhiira dhalaan ol kaa qabsoof gabbaa gumaan ummata keenya bilisummaadhaan ba'a. Lambi kan yang bersembang kah? Oromiyaan kan Oromooti. Mana rumah Oromo? Agar tu arna barbaacha keenyaa fi karaa irratti yaa'anii jiran of eeggannoo godha. Hojii bira maal qabu? Kubaata. Maali? Kubaata. Kubaata. Hitta kattan. Kubaata. Umi yaaloo. Komanda, masih muda diri dengan mana terus? Besok tiga kali macam. Mare ilmu kau nama minta meja mau masak. Hiriyoota kiyya warra wajjiniin karaarra deemnu poolisoonni karaarra weeganii kunoo meeqaatama karaarratti diriirsanii rasaasaan tumanii lafarra shorroksanii ni du'anii fi jiraatanii isaanii beeku. Ani baqadheen harkaa baafadhe. Sababiin isaa addatti na barbaadu waan ta'eef. Asiin baqadhee hanga mana galuutti na jala fiigaa ture jechuudha. Maal goone ilma ko? Maal goone qe'umata keenya irratti akka itti bobba'anii gallu wallaalaa jirra. Homaa miti haarsu.
yeroo bari'uuf ta'u ni dimimmisa ni dukkanaan jedhan. Isaanis si dhaqa ilma ko. Isaan si geeffadha garatti sin deeffadhu akkamittiin bara kana si baafadha. Maal garaatti na deeffatta har'a garaatti na deeffattee boruu Oromiyaan bilisoomte. Idoo yettee naa awwaaltamoo haadha gootota wareegamanii waliin fuutee yaa'i na baasa. Kun waan ta'uu miti. Waanumaan godhuu wallaaleen biyya adda hin arme addatti. Duuti biyya wajjin hirriba jedhan. Waanti dhufu haa dhufu. Maaliin godhu? Homaa miti. Itu ya. Eenyu? Maal jedhan? Si. Mucaa diigee mana kana seeni baasi gad. Mucaan mana kana seeni hin jiru. Dhageessa. Foon ishee dhagaa qabna. Baasi jedhee baasi gad. Mucaa kiyyaa miti kafuutanii saree nyaachuuftan. Waan feetan na godhaatu mucaa kiyya deemaa fuudhaa yoo barbaadu. Hin baaftu. Hin baasu na jala
kasheenitti dhaamte jetteeni amaana olii gadin gorin garasii garana karattitti yaa'ee obolaan caraana ce'ee harkaa ba'ee gale gara mana harmeensaa gaafattee maal taate namana osoo itti himuu waan mudate sana hulaa itti marse waraabessi gaana fira fakkaatanii hulaa dadha'anii isheen gadi baanaa rasaasa bananii maatii nama sadii walirra fixanii ummata dirmatee uleen caccabsanii akka lafaan kaafnee achi ari'anii reeffa guyyaa sadii adurra oolchan gochaasuu kanneessaa akka malee hamaa saba keenya irratti wanti raawwatamaa Uduloosii qabee buloo hanga ammaa manaa gawwaamamee rasaasaan tumama biyya lafaa irratti namni lubbuu darbee awwaala geeffama addunyaa hin jiru ummata Oromoo awwaalcha dhorkama maali kun dacheessi guddigee durindurreen kun maaliif gaggeeffama hin boo'in abbaa ilmaa diinni si hiraarsullee lammiin kan keessiif dhimma hin boo'in abbaa gootaa wal'aansoo godhi malee gochaan maal diina goota jabaadhu abbaa dhiiraa gumaa maatii kee baasuuf sabni si faana jira hin boonyu kaan dhugaa boo'ichaan maaltu ta'a dhiira dhalaan ol kaa qabsoof gabbaa gumaan ummata keenya bilisummaadhaan ta'a hin boonyu kaan dhugaa boo'ichaan maaltu ta'a dhiira dhalaan ol kaa qabsoof gabbaa gumaan ummata keenya bilisummaadhaan ta'a. Ikan baakna.